kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatii fi akkasumas maamiloonni waldaa dargaggoota caffee kan taatan martuu keessan iyyuu baga isiniin gahe barri 2016 keessaa ba'ee 2017 keessa immoo kinooti nus waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waldaan keessan oomisha barbaachisaa ta'e hunda isaa fidee isinii dhiyaatee jira. Oomisha maal qabamee kottaa wajjiniin nu ilaalla. Na hordofaa agadhumaatti nu hordofaa. Fakkeenyaaf yoo fudhanne inni kun gatii 6,500 Israa'el 5,000 3,000 kanaatiif iyyuu gabaan keenya filatamaa ta'uu isaati. Miseensonni keenyas dhufanii fudhachaa jiru. Qaaraan jira, raafuu maraan jira. Akkasumas immoo hanqaaquun irree yeroo adda addaa irratti ni jira. Kaarotiin jira. Sukkuun irree bifa saniitiin, lukkuuwwan bifa saniitiin jira. Shunkurtaa bifa kanaatiin alatti 130 120 kan jedhan nu biratti qarshii 100tiin ni jira jechaadha. Lukkuuwwan lukkuu qarshii 450 amma 500ti. Bunni irree akkasumatti buna alatti 500 kan gurguramu nu biratti qarshii 350 ni gurgurama. Aga 130tti ni jira. Sadarkaa tokkoffaarraa aga sadarkaa afuriitti nu biratti ni argama. Koottaa waliin haa hojjannu walirraa bitan galatooma ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa Liibanaa.